mootummaan naannoo Oromiyaa eenyudha? Eenyu bulchaa jira Oromiyaa? Onni bulchaadha. Hundi masaa waaqa beeka. Hundi masaa waaquma bulcha. Waaqa bulcha. Hello, maalabdi? Brother bilbilli koona jalaa badee ture. Siduraan baree. Ara brother faayila baay'ee qabanaa deebisi. Kan keessa kan baruuf paaswordii irratti. 1166. Faala. Hai. Barani yeroo sadii fuudheetiin yeroo sadeenu kasaaree firraa dhiisa. Ijoollee qaalii, ijoollee ajaa'ibsiisoo umrii isaaniitii ol yaaduu danda'an viidiyoo kanaan walitti deebinee jirra. Hanga dhumaatitti daawwadhaa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kiyyaa dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'aa akkasumas laayikii godhaa gara viidiyootti. Maqaan keenyudha? Basufkaat. Basufkaat eenyu? Acaalu. Waggaan kee meeqa? Waggaan kee meeqa? Waggaa ja'a. Waggaa ja'a. Barumsa jalqabdee deetta? Eessatti barachaa jirta? Eessatti barachaa? Oolatatti. Oolatatti. Artistoota Oromoo keessaa eenyuun jaalatta? Artistoota Oromoo keessaa sirbitoota Oromoo keessaa eenyuun jaalatta? Achitti. Eenyuun? Eenyuun? Artiistariin jedhe. Barumsa kee gaafa jalqabdu kutaa tokko kaastee gaafa jalqabdu meeqa bahuu hawwita? Meeqa bahuu hawwita? Tokkoffaa lammaffaa moo sadaffaa? Tole kutaa meeqaffaa barachaa jirta? Keejii barachaa jirta. Gaafa guddattu maal ta'uu hawwita? Gaafa guddattu maal ta'uu hawwita? Hiyyeessa gargaaru. Hiyyeessa gargaaru. Hiyyeessa gargaaru. Barumsa kee xumurtee maal ta'uu barbaadde? Injiinarii. Fakkeenyaaf injiinariin maalidha? Injiinariin maalidha? Isa qilleensarra deemu. Isa qilleensarra deemu ta'uu barbaadda jechaadha. Biyyi kun eessatti deemaa jirti? Eessatti deemaatti? Beeku. Deemaa jirti jedha namni baay'een garamitti deemaa jirti jettee yaadda? Ani garuu galaantinitti deemtiin jedha. Galaantinitti deemtiin jedha. Garamitti? Gala hoolotaatti deemtiin jedha. Biyyittiin gara hoolotaatti deemti jette. Konkolaataadhaan moo lukaan deemaa jirti? Konkolaataa moo lukaan deemaa jirti jettee yaadda? Konkolaataa. Acaaluu beektaa? Acaaluu beektaa? Abbaa kooti kun. Acaaluu Hundeessaa beektaa? Acaaluu Hundeessaan beeku malee algeela fuulaan galu. Eessatti argite? Isatti argite tappeellaa isaa irratti argite. Sirba isaa keessaa kan yaadattu qabdaa? Sirba isaa keessaa? Sirba isaa tokko bichaan beekan. Isa kan beektaa sirba isaa keessaa? Isa kan beektaa? Atiin duune Acaaluu jedhisa. Jedhime. Ani waddaan deema maataati. Isa kamiin beekta? Isa kamiin beekta meenatti? Ani gijee meeqasitti maa bakka hin dhaga'u. Hin dhaga'u. Sirban barbaaddu baatti? Sirbaas hin barbaadan. Basufkaat mucaa dandeettii guddaa qabu baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Viidiyoon itti aanu naafi TikTok irratti namoonni hedduu ni beektanii viidiyoo isaatii haa ilaallu. Mee walaa barru akkam? Nagaadha? Nagaa. Mee maqaan keenyu jedhamtaa mee uummata si daawwachaa jiru kana walaa barru? Naafii. Naafii eenyu? Naafii dhaabaa. Naafii dhaabaa. Naafiin eessatti dhalatee eessatti guddate mee? Manatti. Manatti. Manatti guddate. Tole eessa jiraata amma? Mana. Manatti jira. Mana jiraata. Eenyu faana? Abbaa koo faana. Abbaa koo faana. Tole mee atamma namni baay'een TikTok irratti si beekaa? Baay'ee beekamteetta. TikTok kana kan jalqabde eenyu faana dhame? Taarree fi Naafii. Taarree fi? Naafii. Taarree fi Naafii faana jalqabde. Mee TikTok irratti namoonni baay'een si argu. Lafatti gaafa si argan maal siin jedhume? Naafii naa jedhu. Achi boodoo si beekna maal siin jedhani? Hin jedhu. Kutaa meeqa barachaa jirta meeti? Kutaa keejiiwaanii. Keejiiwaanii waggaa meeqa jechuudhaati? Waggaa 5. Waggaan kee waggaa 5. Amma mee viidiyoo baay'ee hojjetteettaati. Viidiyoowwan hojjette keessaa viidiyoo yaadattu qabdaa? Qaba. Fakkeenyaaf isa kam fa'aa yaadattame? TikTokii ankoo. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun jira. Dhageertami?
abbaan kee miindaasaa birrii 2,500 fudhatee harmee keetiif 2,500 kenneefi maaltu afaaf isaa? Dhaqqabina laphee dhibba dhiigaa kana malee maaltu irraa? Gaafa akkattiin hojjettame maaltu sitti dhaga'ama siin amma umurii kanaan gaafa wantoota akkasii hojjettu wantoota nama kufalchiisan namoonni si daawwatu hin kolfu. Sannatti ma. Sannatti. Taarresitti ma. Jabaadhu siin jedha si jajjabeessamee barnoota kee irratti akkamii si qo'achiisa? No qo'achiisa. Qo'achiisa. Si qo'achiisa. Amma waggaa lama booda kutaa tokko galtaa jechaadha. Mee gara hojii kanaatti akka dhuftuuf isuma si kakaase moo aartii keessa kee jirtu si kakaase wajjin hojjenna siin jedhe? Wajjin hojjenna siin jennaa wajjin hojjette. Dheengaddaa amma mucaa tokko argannee daandii irratti biyyi kun eessatti deemaa jirti naan gara hoolotaatti nuun jedhe. Atoo garamitti deemaa jirti jettame? Atoo garamitti deemaa jirti jetta? Gara waraabbii. Gara waraabbiitti deemaa. Namni hunduu piroodaakshiniidhaan waraabaa jiraa jechaadha. Ijoollee maal tokko? Ofii kee faamilee. Ijoolleen kunniin baay'ee namatti tolu. Viidiyoon itti aanu jaalojjus tapha baay'ee nama bashannansiisu haa ilaallu. Bro, ambarananiin fuudha je'ee jala sarareetiin jira. Jireenyi biyya ambaa kun kophaan danda'amu. Silaayis dubartiin cinaa imaanaatii jaamami. Amma nuti imaanni keenya imaan lawi. An fuudheetii imaana kiyya fuul godhadha Ramadaana duratti. Maashaallah yaada gaariidha. Dhugaa keetii dubartiin cinaa imaanaati. Ramadaana duratti fuudhi imaana kee guuttadhu. Ramadaanni waggaa seene jaartii ta'e wajjin jee Ramadaana ibaadaa godhaa raahat dabarsita. Billaa aleek. Garuu jaartii bareedduu laallattee harkattee tafuutu silaa. Hin laallanne ganaan laalladha. Maali ati yoo fuutee alaa galuun barbaaddu imaana kee guuttattee? Hay. Baraan yeroo sadii fuudheetiin yeroo sadeenuu kasaaree firraa dhiise. Maal jechuudha gaa? Kasaaree hoggaa jettu. Akkami kasaarte? Dubartiin ani irra laffa'ee biyya galee fuudhee qarshii meeqatti baasee as fidadhe. Hoggaana dhiistee na biraa kutte kasaaraa malee maali kun? Hay biyya galteetii biyyatti fuutee Ameerikaa fidatte jechuudha. Egaa asirraa ka'eetiin biyya dhaqee miciyyoo bareedduu takka naaf laalanii akkasitti akka ajaa'iba naaf daggasanii aruuza naa godhanii akkasitti Ameerikaa hoggaan fidadhe saayimni kiyya tokko harkee jaalatee janajjanii na jalaa hate inni iseef lammadaas akkasumattiin biyya dhaqee miciyyoo bareedduu lol'eenii fakkaattu takka naa laalanii akkasitti aruuza godhadhee diggisadhee hoggaan Ameerikaa fidadhe tanaas saayimni kiyya tokko na jalaa hate sadaffaas akkasumattiin fuudhee fidadhe tanaas saayimni kiyya kabiraa tokko na jalaa hate hoggaasaniin jee ganaa ani saayibaa fi jaartii hin barbaaduu jeetiin jala sarare. Saahiballee ganaa hin barbaaduu kaniin jee ati amala gaarii na dhihaattee namoo hatte saniifi yaada kiyya jijjiire kajaartii kanammoo abadan hin jijjiiru. Duuba amma ati ganaan fuudheetta. Abadan never illa wa illa numaan hin fuune tana jala sarareetiin jira fixadhee khalaas. Duuba taraatiyyatti apartaa anis deemii bareedduu takka laalii fuudhii naa fidi. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'aa laayikii godhaa yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatinaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.